jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kooti. Namoonni YouTube chaanaalii koo kanaa fi haaraa taatanii ani Fitsumin jedhama. Baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Warri duraan turtan immoo baga nagaadhaan deebitanii isiniin jechuun jaalladha. Arragaan wanta tokkodha gara keessan qabadhee kanan dhufe. Wanti ani qabadhee dhufe akkaataatti fuula keenya istiimiidhaan yookaan urka bishaaniitiin ittiin qulqulleeffannudha. Innis immoo akkamittii fi maaliin akka qulqulleeffannudha kanan isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Kuni maashinii isaati. Maashinii ittiin urka sanaan fayyadamnee fuula keenya qulqulleeffannudha. Istiimii jechuudha. Fuula keenya istiimii godhachuu fi kanatti fayyadamna. Kanatti fayyadamuu fi bishaan kara kanadha jechuudha kan inni galu. Kun buqqa'eetu bishaan kara kanadha kan inni itti namu. Isa booddee urka bishaanii kana baasaa jechuudha. Bishaanichi immoo bishaan normaalii nuti dhunnu utuu hin taane bishaan akkasii kan calalamaa ta'edha. Kan isaaf fayyadamnu jechuudha. Bishaan akkasii jira suuqiirraa kan itti fayyadamnu bishaan akkasiidha jechuudha. Mee egaa akkaataa itti qulqulleeffannu na duukaa na hordofa. Urki kuni akkasitti ba'a jechuudha. Akkasitti erga inni ba'ee gara fuula keenyaatti qabna jechuudha. Daqiiqaa 10 faadha akka kanattiin. Baay'ees of hin gubsiisnu, baay'ees ofirraa hin bunnu. Kun kan inni nu fayyaduu fi gogaan fuula keenyaa akka inni banamuuf nu gargaara jechuudha. Baay'ee namatti tola.
gogaan namootaa sababii wal caaluu fi baay'ee sensitiivii kan ta'e yookaan immoo baay'ee kan dafee gogaanii miidhamu yoo jiraate baay'ee kanaan fayyadamu waan isaayyuu hin dhoowwa jechuudha. Garuu gogaan keenya waan ho'aa hin dandamata taanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Baay'ee namatti tola, keessa nama baay'ee. Daqiiqaan kudhan gaadhuma istiimiidhaa fi maaliif gogaan keenyas qilleensa kan fudhatu barbaanneeti sababii ta'eef amma kun gaadhuma jechuudha. Daqiiqaan kudhan gaadha. Torbanitti si'a lama si'a tokko kanaan yoo gogaa fuula keenyaa akka banamu goone baay'ee fuula keenyaa fi gaariidha jechuudha. Namoonni maashinii akkasii hin qabne immoo istoofii irratti bishaan irra kaa'uudhaanii urkasaa fi waan akka fooxaa ofitti uwwisanii akka urkisaa akka kanatti dhufuu dhiisuu danda'a. Gara fuula namaa isaan godhachuun hin danda'ama jechuudha. Maashinii kana kan hin qabne immoo. Fuula namaa baay'ee keessa namaatti namatti tola. Fuula namaa irratti utuu waan tokko hin qabaatin fuulli ofii jechuudha. Fuula keenya miiccanneeti kan nuuni itti godhannu. Isa booddee gogaa keenya isa baname kan ammoo gogaa
gogaa keenya isa baname kanammoo maa akkamittiin deebisnee immoo yeroo kana gogaan keenya banameera jechuudha. Deebinee immoo akkaataatti kunuunsa kenninuu fi kan biraa maaliin immoo gogaa keenya isa baname sana akkaataatti cufnu loomiin baay'ee gaariidha. Isa duukaa bishaan hanqaaquu kanaa fi loomiidhaaniin godhaa jechuudha. Bishaan hanqaaquu fi loomiidha kuni. Isa booddee akkasitti kanaanii waliin makee isa booddee kanaan itti dibadhaa jechuudha. Bishaan hanqaaquu fi loomiidha. Loomiin gogaa isa banamee deebisee nu gargaara baay'ee cufuudhaaf. Daqiiqaa 4-5 loomii kana wajjin immoo irra tursinaa jechuudha. Daqiiqaa 5 loomii kana wajjin irra tursina akka gogaan keenya nuun cufamuuf jechuudha. Isa booddee daqiiqaa 4-5 erganii nurra ture booddee deebisnee fooxaa qulqulluu dhaaniiti gogaa keenya kanarraati asittiin baasna jechuudha.
Fuulli keenya utuu waan ittiin dibatiin akka inni ittiin qulqullaa'u jechuudha. Isa booddee gogaa keenya kan nu lallaaffisu kan nuuf ta'u jechuudha. Gogaa keenyaaf kan ta'u akka nu lallaaffisuuf jechuudha. Maaliif yeroo istiimii kana godhatanii kaanii gogaan namaa akka goguu ta'a kan namarratti garaagara sababii ta'eef wantoota gogaa keenyaaf ta'an akkasii fuula keenya yeroo maasaajii goonu asii gadi tun taane akkasittidha jechuudha. Kanadha akkasittiin fuula keenya qulqulleeffannaa jechuudha. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Akkaataatti istiimiidhaan godhannee ergasii booddee immoo akkaataatti maaksii maaltu akka nu fayyadu waan akka loomii fi bishaan hanqaaquu kana fa'aa walitti goone gogaa keenya isa istiimiidhaan baname sanaani ittiin cufanna jechuudha. Qophiin koo har'aa kana fakkaata ture. Viidiyoo koo kana yoo jaallattanii laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskraayibii gochuun maatii nuuf taasisanii jenna. Ani kan isinii wajjin ture YouTube chaanaaliin koo Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhudha. Qophiin koo har'aa kanuma irratti xumura. Iddoo nagaa naaf ta'a. Qophii biraatiin isinitti deebi'a. Bye.